ربي بونيه ولا صومني سيدا ولون دتمني روح تجري تمني نشاط ولا مسدي جري سدا بوسيرا هذا ما بيان أيان والله وقارب ما واسمه بو نرابو سين نرجني موسين لا بوني أنا بياسن يدو تكرر لا بوني إنما نو أنا صار ما بيان إنك أبرا ما ملي نكاكين بوس أكاسين جدي اسمه دوكما كراتي والله لا كني ناسا نجد والله سدي نكير جدي مي دوكما دو دوكاتي وانا شاكين كبار مو ما جتشود أنا وليك نجر إنما نو نما كان نما نو والله بالله كيالي ده ملك جالا لا بتي مرات شرا إيش ربي سي أقبلني والله نكاسة دينا كني رجل سدينا رابو سري وقانا هيك يجرا وليك نجر أما برني والله جريكا والله جريكا والله ونتينه سدين سي تلاقينا lamaan lamaan ilaalaa kuno ilaalaa ka inama nu understand ma bayaan la gimmashi yoo afte gimmashi leempata male wala balka bande bata ila rabbi takka ka ramadana biti yoo ala jara keenya waa male biti kana mamad bayaan jaalladhu waan itti naaseen qaba waa'ee boonii geessini galee dirqama sagalee waraabesni fiduun qabaan keessa saambee qabanii usta ila yoo ustaaz Muhammad bayaan booniyee dhiisanii booniyeen nagaaneeru teebultii qabattee Itoophiyaa keessa jiraatte Mubaarik surree ko mataan baafadha qabadha surree mataan baafadha kakaa dhiiraati kun lafa kaaddaa waraabadhaa seenaadhaaf lafa kaaddaa gatiin itti naasee akka dubartiitti imimmaan buusaa nama lidaa isaanii viidiyoo bananne wallaahi billaahi isaan miti ani wajjin hin bu'a bareechee beekaadha akka isaan jaallatan jaalala qulqulluu tonkolonyaa lama marbayaan ustaaz Muhammad bayaan tokkoffaa tonkolonyummaa isaa tokkoon xallaqee jedhee lamaas xallaqee jedhee tokko hambifate kana jechuun maa inni mee tokkoon sadarkaa fuudhaa fi kasin dhiira mee ni kaan amma irraan buune bara ni kaan irraan buune mucaan kun heerumuu hin dandeessu maaliif lamaanii sadii sadaffaan immoo yaa sadiin bu'aa jedhama sajja sadii booddee bu'aa kan jedhamu jira yaa waan rajaatu jedheeran qobaanuma isaayyuu taa'e jechuudha rajaatu jedhe kalas deebitetti ishi lammanuma sana immoo akkamitti sii kenne booniyyee Natim. osuma boo Sababi maaliiti situ naa kennitu malee jedheeni asas ture garumoo waan san keessa baanee turre garumoo namootatu beektaa isa gorsanii hiiktu malee jedhanii cannaqanii ustaaza kanaanii hedduu takka beekte yeroo aarulee of tasgabbeessuu hin danda'u waan ta'eef waan namoonni jedhan kanarra ejjatee yeroo tokko tokko isaaniif አንድ ፕሮቲን ባን መልከ ሱካር ነመቱ ንካከኒ ጀናሲ ከነ ያ السلام عليكم ወአለይኩም ሰላም አላም ነው مبارك رمضان فاني قبل دمو ረመዳን ማገድን ከፋኒ እንደም ነው ነመ ፈጣር ሲንገላ ነው لك يانو سينغا فدي قجيلا نادي بسمالو ሬሴኒ ረመዳን በገልገል eenyuuti muuziqaa nurraa balleessaa. ها ዘንጅሪ مايت ሙዚቃሉ ትለገፈታ ከሲረተ ሴራ ማናነ ጋወጣት Aboo ካውሲ muuziqaa ፎቶ ኮ altuustosh. تي ካውንቲ ኩማ ዲበተ ኮ ገባ انا ميتي سيجاجينا ኢንተርቪው ረጅራ ቆይ ቦንዬ ወዬ yeroonni booniyye nikaaki tokko si xallaqe bu'aa imimmaayye boonechudha akka waan du'eettoof ilaala booniyye nikaakee lamaas xallaqeera jedhe kee sadaffaa immoo tokko hateessu jedhe biti garaan hin danda'u jedhee bakka hin danda'u nam beeka hojiisa amanuu dadhabee maali ijoolleen ustaz booniyye hiikanii naan jedhan akkamittiin jiran wallaahi billaahi ni kanu jedhin kakadhe bar jennaan akkamuma kakattee naan jedhan gatiin itti naasee beekuuf hin jedhan si galee fayyaa qabdaa jarana ustaz Muhammad bayaanii na caalatti hin dhiyaatanu calluma jedha takkaa Muhammad bayaanii kunoo warra gaafadha hamtuu saaniyaa seen beeku hamtuu koo asaaniin beekan tokko لك انت والله كوتي رابو مالتا Maaltatan jirana an soba si taasaan jiru man ustaz Muhammad bayaanii wajjin himin maan nama buuse waa'ee booniyye aniyyu an wajjin boo'eera
Ustaz Muhammad Bayan waadana galaniiru. Hagan duniyaa kana irra jirutti booni jedhi kun inni waadana galaniiru. Inni amanuun. Booniyye. Wayyee. Bakka amma sadaffaan kennu dandoo malee jedhee. Maal goota gaammash. Kan biraa barbaadee heerumtamoo teessiluma aftamoo mee maal taate? Muumee maal jechuun jechuun hin heerumta jechuudha garaa jabaatte. maal goona ka amma isa fuusiseera waan ta'eef amma yoon hin heerume illee rakkoon qabu. Jalqaba isaa fuudhu jechaan ture. Anu waa tokko si gorsoo akka obboleessaatti. Oromoo keessatti fuudha malee hiikkaan akka hin jirre garuu quba qabduuf jarana. Maal jettani isaas maal jettani abbaa giddi? Sirna Oromoo keessatti sirna gadaa keessatti fuudha malee hiikkaan hin jiru. Abbaa giddi sirna gadaa malee nuti sirna gadaa keessatti fuudha malee hiikkaan hin jiru. Hundi keessatti yuukaa guys coupling share godhaati follow na godhaa accounting kan live adabamee jira. Amma kanan dubbadhe laa waa'ee sirna gadaati waa'ee amantaa miti immoo as keessatti. Ilaala. Sirna gadaa keessatti shari'aa fa'aa leessuu ilaala. erga fuute La sirna gadaadhaan bulta moo shari'aadhaan bulta? kan shari'aadhaan bula. Maaliif waa'ee gadaa irratti hin ta'e? Wal bulchuu malee walii kun hin jiru. Baay'ee sheekni meebii sirna gadaa hordofanii ta'uu danda'a sadaffaa sadhiisan jechuudha. Hundi keessan meemee fooloo kan tuqaa hundi keessan iyyuu fooloo na godhaame. Fooloo na godhaa sheer godhaa. Kaawuntiin koonni kaanii adabamee jira galanni rabbi haa ga'u. Kunoo nama kuma dhibba tokko booniyyaa koo fideen naan dhuftaniittu fooloo godhaa akkuma carraa dhuftaniiti. Hundi keessan fooloo godhaa. Kaawuntiin kun haaraadha. Isa ergasii miti kun. Ajalaa gubattee deeggarsaa sa'aatii lamaan booda deeggarsa obboleettiin keenya goona waan ta'eef booniyyee kottu ishee bannaati ishee jalaa dhufannu obboleettii keenya naannoodhuma keetiyyuu ati naannoo deemtu kan dummaallee hin qabdu. Garuu intala Oromooti Saawudiitti duuti sana argamteetti waan ta'eef biyyatti galchinaaf ishee kottu taa'in hojjenna. Okay. Baga rabbiin ishee mul'ise ayyee. Eshi kan koo immoo intalli suni mucattiin tokko qarshii bala magalchitee turte Mubaarak. Egaa warri Jimmaa kun yeroo gaafate buqqiseenuma gaafate. Yaa subhaanallah. Ayyee deebisi gabbaan giddii kanaaf fiiganii dhufanii bara. Akkaawuntii haaraa kana. Okay. Dhugaa dubbachuudhaaf jibba isaa hin Abbaa giddii fooloo mallis. Eshi. hin jibbuuni. Sama Dhagaa lakkaa. jirra dhiifa. Hin jibbuuni jibba isaallee hin qabu ganaallee hin jibbuuni. Anaaf inni abbaa manaa kiyya ture amma immoo obboleessa kiyya ta'ee jira. Na barsiisaa turelleedha. So namni osoo wal jaalatu wal dhabuun ni jira. Asirratti wanta ifa gochuu qabdu jaalala jechuun akka keessanitti hafin jedhaa jiraan. Ana keessattuu faarfataan jaalalaa. Jaalalli akka ustaaz booniyyee fi booniyyeetti hafeen jedhaa ture. Akkasumatti nama akka sana jaallatamee akka sana maqaan itti wal nama badee akka sana abbaan barbaade gidduu galee borcee akka sana qiyaamaan gadi buutee waan meeqa ta'e lafumaa kaanii addaan baaneerra. Addaan ba'uuf wal jaalanna normaala baqa. Yaani baqa jaalanna garuu obboleessa hin jabaatu akka dubartii tokkotti. Indaan ishee jaalanna garuu waliin jiraachuu immoo hin dandeenyu muumee. Jaalala wal caalaa isaan turre caalaa si jaallate. No wal jaalanna garuu waliin jiraachuu hin dandeenyu gabbaatu. Kanuma Namni jaarra arge isaantu dubbata isaantu bu'a isaantu himata malee si himatuun argine nageenyas. Ishi maali maddure? Akka jaalala qabdaa asirraa wanti si keessatti hafee jira. Ay amaaf wanti na keessatti hafee jiru Oromummaa. Booniyye sagaleen kun nagaama? Yaa. Booniyye nagaama? Ni dhagahama. Sagalee koo gadi jedhee jira. Sagalee koo dhageessittaa neetworkiitu iyyuu Walchaa jirra. Isa maal? Normaal jechuun normaaliidhuma kana addaan baatanii bakka dhiira tokko dubartiin tokko dhiira tokko jaallattee kennaafi jireenya jaalalaa keessatti dhiirri miskiina jedhama la dubartiin miskiina jedhama. Suma dhugumaa jechuudha kun waan dhiirri hundinuu dhaga'amu. Dubartiin miskiina. Alee siin dawwala ishii daa'ibiin jira.
Boodiyyaati Harargee keessatti. Innaa dubartiin tokko gabadha. Dubartiin tokko yeroo hunda yoo jenne iyyuu hin baqqa'a. Maaliif dhiirri dubartii boochisaa argina. Keessanii dubartiitu yaala keessan keessatti isatu boo'aa argine. Sanuu waliin argine. Dhiirri dubartiin kan jaalalli jabaatee parsantii 90 ta'u yoo wal arganii waan tokko waliin dabarsanidha. Utuu xiqqoon tinaa turan oobarii taa'anii turan. Amma immoo asiin jaallata. Isaanis jaallatu. Addaan baatan. Wanni sitti dhaga'ame hin jiru normaalii dhuma kanaa abbaan giddiin isaan jedhan deebi'uu isaan deebi'u. Yaani bakka achi geelloo normaal isaan giddiin amboo sittee. Wanni tokko erga ta'ee jira. Simpilii godhanii ilaaluudha beektee jireenya namaa irratti wantoonni hedduun nama mudatuu danda'an ግን በቃ እንደ ሲምፕል ማየት ነው በቃ malee yooniin ani immoo guddisee ilaale ana namiidha malee nama biraa homaa gochuu hin danda'u siif galee kanaaf jennaan በቃ ቀለል አድርጎ ማየት Ati Harargee keessaa ijoollee eessaati? Gaaffii kana naadhiis mubee. ani Harargee miti shawaadha. Tawaadha. Ayyee. yaa Tawaadha. Maali karaan jannata keessu karaa shamarra shawaatiin yeroo isaan jedhan isiniin galu. Duraan. Gaamoo jalqaba dhumanii kan masan koo karaan jannata nama geessu karaa shamarra shawaati jedhanii. Ustaazi. Abbaan giddiin nageenyi mu. Fitaniitu abbaa giddii gaaffii keessan. Gaaffii tiyya fixeeraan. Ati Fitrii gaaffii qabda. Almuhim. Diboo arguurra duunaa wayyaa rabbinaa.